Akkam jirtu maatiiwwan Milkii Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan. Milkiin Tuubii barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti barreessuu akka dandeenyu barnoota isiniif qabannee kutaanarraa kan itti fufee jirudha. Kanaaf maarree warreen barumsa kana karaa telegiraamii, karaa iimoo, karaa zuumii, waasaappiidhaan barachuu barbaadan lakkoofsa siisinii keenya kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Kanaaf maarree warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Barumsa kana haala salphaa ta'een iddoo teessan teessaniin barachuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu har'a kan waliin ilaallu jechoota irra butaa. Jechoota irra butaa kan jedhudha. Jechoota irra butaa jechuun jecha dubbifamaan gosa garaa garaa lama wal bukkeetti barreeffamu osoo gidduu isaaniitti dubbachiiftuun hin galiin dubbifamaan gosa garaa garaa lama yoo wal bukkeetti barreeffame dubbachiiftutti hirkatee maal jennaan? Jecha irra butaa jenna. Kunoo asuma irratti kan laallu qubeewwan jiran kun irra buta kan qaban jechaadha. Dubbifamaa gosa garaa garaa lama wal bukkee jiru. Gidduu isaan immoo dubbachiiftuun hin jiru. Asiinis yoo laallu dubbifamaan gosa garaa garaa lama dubbachiiftuun gidduu isaaniitti hin argamu. Irra butaa jechuun maquma isaarraa kan ka'e irra buta. Irra buta. Irra buta jechuun waan tokko gidduutti dhiistee irra kan dabartu jechuudha. Maal dhiisna? Dubbachiiftuun gidduu hin galu jechaadha. Kana sirriitti irra deebi'aa ilaala. Hogguu nuti asii isinii ilaallu, isinii dubbisnu haala salphaa ta'een isinii galaa nu duukaa bu'aa. Daldala, daldala, daldala. Koorsaa, koorsaa. Gumbii, gumbii. Naardoo, naardoo. Somba, somba. Furmaata, furmaata. Milkii, milkii. Cuunfaa, cuunfaa. Kanaaf maarree asumatti eessatti irra butamee amma asitti laafidaa, asitti maafii ba'a, asittis maafii ba'a, asitti laafii kaa, asitti maalidha? Raafisaatu irra butame. Koorsaa, koorsaa. Naardoo, raafidaa asitti jechaadha. Furmaata kan jedhu raafii maata asitti irra butamee jechaadha. Cuunfaa kan jedhu naafifaa hatta asitti irra butamee jechaadha. Ayyee waamsisaa, waamsisaa. Yaandoo, yaandoo. Gorsa, gorsa. Jirma, jirma. Qarqara, qarqara. Simbira, simbira. Miiltoo, miiltoo. Mirga, mirga. Kanaaf maarree waamsisaa kan jedhu eessatti mee? Maafisaa, waamsisaa, waamsisaa, waam yoo ilaala asitti dhaabne waam yoo jenne sisaa gidduu isaa dubbachiiftuu hin jiru. Yaandoo. Agartee sagalee lamarraa walitti dhufe jechaadha. Yaan kan jedhuuf ndoo. Gorsa raafisaadha asitti. Jirma raafii maati irra butame. Qarqara kan jedhu immoo raafii qaati irra butame. Simbira kan jedhu immoo maafii baati irra butamee jira jechaadha. Miiltoo kan jedhu laafii ta'a. Miiltoo. Mirga kan jedhu immoo raafii gaati irra butamee jechaadha. Kanaafuu irra deddeebinee salphaatti hogguu dubbisnu waamsisaa, yaandoo, gorsa, jirma, qarqara, simbira, miiltoo, mirga kan jedhu. Kanaaf maarree haala salphaa ta'e isin immoo akkaataa isinii keenya kana hordofuudhaan isiniif galuu ni danda'a. Kanaaf maarree barnoota kana fakkaatu haala salphaa ta'ee fi yeroo gabaabaa gidduutti barreessuu dubbisuu yoo barbaaddan lakkoofsa asii gadi isinii keenya jiru irratti dawwaluun nu qunnamuu dandeessu. Karaa telegiraamis ta'an, karaa iimoo, karaa zuumii, waasaappii warreen barachuu barbaadan
karaalee kanaan karaa isinitti toleen nu qunnamuu dandeessu. Kallattiin dawwaltanii karaa kamiiniyyuu nu qunnamuu dandeessu. Barnoota kana haala salphaa ta'e yeroo gabaabaa keessatti baruu ni dandeessu. Kanaafiyyuu barumsa kanatti aanee barumsa Ingiliffaa, barumsa herreegas barachuu barbaadan lakkoofsuma kanaan dawwaltanii nu qunnamuu dandeessu. Barnoonni har'aaf qabnu asumatti nu ga'a. Nagaan turaa. Galatooma.